السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تفرغ تكية نياتا هارو سنو جدارا نياتا فون غالا جتون وني غالا وني دا وني متي وني دا وني غالاتي تماتمي قبا فلفل اسود كزبره كمول سوقدا بابريكا قارا قلوبيادي شنكرتي قبا asatti cooma hoolaa kan baay'isee kaayyameen qabaayyuu isatti buufateen jira. Cooma hoolaa sanii asatti zayituuna kan ho'iseen qaba. Haala itti hojjedhu itti fufna. Zayitii kootittiin shunkurtii cicciree niin buusa. Shunkurtiin koo haala kanaan asitti haa bilchaatu daddafuuf jedheeti. Coomni koo yoo sirriitti ho'uu isaa beekee onnee isa xixiqqeessee cireen itti godha. Walumaan laallaa haala ollee itti godhu. Bismillah yaa rabbi cifnatti hin jedhu. Onneedha. Cooma ofii isaa qaba. Onnee gaalaati. Onneen gaalaa hedduu guddaadha. Wallahi beekon kiiloo 3 ta'ee jedhee kijiba fakkaata. Haala kanaan xabbasa. Shunkurtiin koo dillasitti bilchaata. Haala argitan kanaan bilchaataa jira. Akkaan sossoo'ee waliin ta'uu qaba. Alfootaa buqachuun qabu. Akkuma argitan shunkurtiin koo xiqqoo bilchaatte qullubbii adiin itti buufadha. Haaluma argitan kanaan daqiiqaa xiqqoo waliin sirriitti ta'ee jira. Onneen kootillee asii bilchaataatti ollee jennaan ollee kee waanta baasee bilcheessa akkanaan hin jennee garaa keessanii haala kanaan bilchaataa jirti. Kuni bishaanii miti. Coomitti wannaa jala jechuudha. Haala kanaan qimamii koo filfil aswad kammool kusbaraa sooqiddaa baabrikaa inni naqadhaa asitti. Haala argitan kanaan waliin bilchaatee jira. Yoo kaameraa ijoon dhaabaati. Qaaraa koo itti godha. Qaaraan akka nama guddoo waan barbaadeefin waliin bilcheessuu barbaade. Haala kana yoo xiqqoon inni bilchaate timaatimii bareechitee cireen qaba itti godha. Timaatimii hedduu waliin hin ta'u gubbara nisnis godhe ofumaa haa bilchaatu niin qadaadha. Haala argitan kana. Haala argitan kanaan niin qadaadha. Asitti dhufnee sirriitti waliin ta'uu qabna. Akka walitti nu bilchaatu guddaadha waan ta'eef. Asitti qimamii qopheesse qaba. Qimamii koo filfil aswad kammool baabrikaa soogiddaa. Qimamii hedduu jaalata warri kun qimamii manatti qophaa'aa. Qimamii isa gorfamu ta'ee osoo hin taane garuu dhiqamee manatti qopheeffama waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Gariyyuu qimamiin isa gorfamu miti baay'achuu hin qabu nyaata irratti. Yaa warra bira dalaginuu yaada isaanii fudhachuun immoo dirqama keenya. Mana keenyatti akka fedhantti dalagina, mana namaatti garuu akka ajajamnetti dalagina. Kuni onnee gaalaa jechuudha. Haala argitan kanaa yoo xiqqoo bilchaate waliin xoofna. Haala argitan kanaan bilchaate kunillee chaaf jedhee maal goonammaa kana fuunee kanatti galabbadha. Kana filaallaanii qopheeffannee
Ini kanatti galabbannee waliin ta'uu fi sirriitti waliin deemu. Maaliif gubbaatti naquun hin danda'a garuu sa'aatii koo dabbee fayyadamuutiin wanni itti bilcheesse haala argitan kana waliin geesse dikkoo banaadhaan hin bilchaanne bikki kun nuufa haa bilchaatu xiqqoo waaw haala argitan kana bilcheessine waxii yookaan daama onnee gaalaa haala kanaan bilchaata. Duraan waan gaalaa yoo qammase garaafuu hedduu na dhukkubsu sinti beeti keessa rafooyya baasaadhaan dhufa ture amma baradhee garuu foon gaalaas ta'e aannan gaalaa waan gaalaa dhuguun rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Indoom garaa keenya qulqulleessa isinillee fayyadamuu dandeessanii ijoolleen tokko cidha guddaan gaalaa hin sodaatu garaana dhukkuba yoo foon gaalaa nyaadde jedhanii ija zuuriidhaan garuu nyaachaa jirtanii arabdoonni yoo alaa ruuza mandii alaa yoo fidanii kan hoolaa isinitti hin fakkaatin kan gaalaati yoo cinqilaatii hoolaa hojii isin hin dhufin mandii irratti kan gaalaati keessattuu bakka azuumaatti foon las jedhee akka feetanitti ciccirtan suni kan gaalaati samtachuun bilchaate dhumate galabbata qofaa qopheessuu qofaa ruuza adii wajjin yookiin kobziidhanii hedduu tola yaala mokkora nyaata